Ashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota peejii qeerroo app bagana kan jiraattan egaa peejii qeerroo app appilikeeshinii adda addaatii fi waa'ee jawaalaa tokko erguudhaan beekama jechuudha. Har'a immoo sanaan adda kan ta'e jechuudha. Waa'ee hedduu kana adeemaa wal qabatee mootummaa keenya waliin kabajamoo muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin gaafiif deebii gaggeessinu qabna. Akka nu hordoftan kabajaa isin gaafanna. Egaa akkuma beekamu peejii qeerroo app poolitikaa kam keessaa hin jiru. Akkas hogga jedhu immoo mootummaan barbaadu jechuu osoo hin taane ka barbaadu argateera. Egaan kabajamoo ministeera Itoophiyaa afaan lamaan kan haasofsiifnu jechuudha. Afaan Oromootiif afaan Amaariffaatiin. Afaan hojii isaanii afaan Amaariffaa waan ta'eef jalqaba afaan Amaariffaatiin kan jalqabnu ta'a jechuudha. Sana dura garuu muuziqaa ce'umsaa kanaan walitti deebinaa. Haga dhuma sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Bagada gote sanalale tsoron ticha jette sena gari yon sigera remane akasata doktora ko ya doktora tokkummaa doktora bilisummaa leencicha wala gummaa dhugaa dhaansi jaalanne kan sobaadheeffatu kan dhugaarra dhaabbattu shirri diinaan dhadhamte oomuyyuu sin mo'attu ati badhaasa keenya ya ilma abbaa dhugaa nuti si waliin jirra goota koo ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የሚወዳችሁ ውድ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንኳን በሰላም በዚህ ሰዓት አደረሳችሁ እያልኩ ዛሬ እንግዲህ ክብር እንግዳ አለኝ። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኛ ጋር ይገኛሉ። ከሳቸው ጋር የምንነጋገር ነገር ስላለ እናንተም እንድታዳምጡን እጋብዛችኋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኛ ጋር በመገኘታችሁ በጣም ከልቤ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር እንኳን በሰላም መጡ። አሁን ወደ ጥያቄ እንገባለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት መንግስት ነው ያለው? አንድ መንግስት ነው ያለው። እኔ የመራው መንግስት ቢያንስ ለአንድ አመት ተኩል። እሺ፣ ቢያንስ ለአንድ አመት ተኩል እርስዎ የምትመሩትን መንግስት ነው ያለው። ከዛ በኋላስ ከአንድ አመት ተኩል በኋላስ? ከአንድ አመት ተኩል በኋላ ምርጫ ሲካሄድ እኔና ድርጅቴን ካልመረጣችሁ አቅፌ ስም ይሰጣችኋል። ችግር አይደለም። እሺ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይሄ ለምን አስፈለገ? ሌላው ሰው በሐሳብ ልቆ ካሸነፈ ክላሽ አያስፈልግንም። ተቃቅፈን ተቀብሎ የጀመርነውን ያስቀጥላል። እኛ ደግሞ ወይ እንታገላለን ወይ እናስተምራለን። በጣም ጥሩ ነው። እሺ ካልሆነስ ከአንድ አመት ተኩል በፊት ከቅርቡ ከሁለት ወር ከሶስት ወር በኋላ መንግስት መሆን ቢፈለኩስ? ከዚያ በፊት በሶስት ወር በአምስት ወር መንግስት ሆናለሁ የሚባል ቅዠት ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም። ቅዠት ነው እሱ። ትቻለሁ። እሺ ችግር የለም። ይሄ ቅዠት ለምንድን ነው የማይሰራው? ይሄ ቅዠት የማይሰራበት ምክንያት እኔ እንኳን በፈቅድ ወገኖቼ፣ እኔ እንኳን በፈቅድ አንድ አመት ተኩል ታግሶ ማሸነፍ ያልቻለ ፓርቲ ነገ መጥቶ እዚህ ቢገባ ያምሰናል እንጂ እንዴት ይመራናል? እውነትም ያምሰናል እንጂ አይመራንም። የታወቀው ነው። እሺ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ብዙ ጊዜ ሰዎች የኢትዮጵያ መንግስት መምራት አልቻለም፣ የኢትዮጵያ ወታደር መምራት አልቻለም እያሉ ሲናገሩ ነው የሰማሁት። ይሄ እንዴት ታውታላችሁ? ትክክል አይደለም። ይሄ ለምን? እንዲያው ነካ ስታረጉት ቶሎ አዋጅ አውጥቶ ቶሎ በጨፍለቅም ማሰርም ይችላል። ይሄንን እኛን እንኳን እናውቃለን። አንዳንዳችን እያወቅን ነው እንደምንለው። በጣም አሪፍ ነው እና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለሰጣችሁኝ መልስ ከኔ ጋር መገኘታቸው በጣም ደስ ብሎኛል። ከልቤ ነው የተደሰትኩት እና አሁን ደግሞ ወደ ኦሮምኛ እንገባለን። በኦሮምኛ ደግሞ ትንሽ እንነጋገራለን። akkuma beekamu samoona kana wanti baay'een
dedeemaa jira. Gaafii adda addaa kakaa jira. Gaafii jaraa kanaa fi yaada jaraa kanaa isinuu dhaga'uun ni mala. Waa'ee Finfinnee. Finfinneen akkamitti akka harka Oromoo galtee guutummaan guutuutti kan Oromoo taatee kan Oromoo ta'uun hin mirkanoomne tokko. Gaafii lammeessaan afaan Oromoo, afaan federaalaa, afaan hojii maaliif hin taane? Gaafii namoota baay'eetiin akkuma isin argitan feesbuukaa fi keessaafuu aktivistoota hahaaraa feesbuukaa irratti argaman kan gaafataa jiran jechuudha. Kanami akkamitti ilaaltu? Guyyaa tokkoon waa hundi haa deebi'u kan jedhu namni uumaman beeknetu gaaffii akkasii eega. Ajaa'iba! Waan baay'ee gaariidha. Ishi nama uumaman beeknetu gaaffii akkasii eega. Baay'ee gaariidha. Yaada sirriidha. Kanaaf immoo nurraa maaltu eegamuu qaba? Mee maal nu gorsitani? Caqasuudha. Nuti waan dandeenyu saba keenyaaf gochuuf kaleessas har'as boris qophaa'aa. Ishi wal caqasuudha. Isin waan dandeessanu saba keessan hojjechuuf har'as boris qophaa'aa akka taatan nuuf himtaniittu guddaa galatoomaa isiniin jedha. Guddaa galatoomaa isiniin jedha kabajamoo Xaqilaay Ministeer Dr. Abiy Ahmed. Ishi amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee waa'ee tokkummaa kana haasaftanii dhagahaa. Waa'ee tokkummaa kana tokkummaan maaliif saba tokkoof barbaachise? Ammoo yoo tokkummaa dhabe hoo saba tokko maaltu mudachuu danda'a? Sabni gurmaa'ee tokkummaadhaan dhaabbachuu hin dandeenye. Hin misoomus garbummaa keessaas hin ba'u. Ishi hin misoomus garbummaa keessaas hin ba'u. Rakkina kanatti mudachuu danda'a jechuudha. Baay'ee gaariidha. Galatoomaa isiniin jedha. Kabajamoo Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guddaa isin galateeffannaa. Gaafii itti fufuu hin dandeenya? Galatoomaa yeroo biraa walagarree bal'inaan hin mari'annaa. Ishi yeroo biraa walagarree bal'inaan mari'annaa jedhaniiru kabajamoon Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed baay'ee galateeffannaa. Baay'ee isin jaallannaa. Kutaa tokkoffaadha. Kutaa biraatiin haga walitti deebinutti nagaan nu tura. Qeerroo app muuziqaa ce'umsaatiin nagaatti isin jenna. Safore kami, ayubi ya fafore gedapati.